Asham, 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 asham. Asham, 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 asham. Ha? Ajaibatala amri wanache. Ha? Ay. Dubin jajabdu. Ay. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo, warri Minnesota raftanii barcarra jirtanii siyarra. Awo bishaan kun noomi awayyaa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamarran qabsoo baati jechuun bakka shamarranumaa seeni. Way. Ha? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan. Khotaan. Arra dubbii jajjabaa khotaan. Wa ajaa'iba rabbi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ بجنجان لفتن أولسسينا ها؟ مشير قرا إنفايت قرا وليد الدبر ساي أولسسينو قفامي تيشير قرا هاي بالله أي كم أبصويتو بلزقنا سنين ياتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جر شيك أبوتا ها أسمع جرا أخو نولال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يويا أركفون دفع إنفايت قرا مشير قرا شيء ندوفي لفاخاء ها مالي دني ها وري بلزكنا دي قرو ترتن خكبر اللي خن أجيب يجلتني في قدة ها في يوم خنو وردين قدة دعا هرتا تريتو الرابي يبول شاجران بلزكنا في سجرانا منتين كبدو خن رومون جتوسون دبي كنا نسير سنيفو في قدة ديرو أنسيدامي تنجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا كان دفتن في قد وريدين قد ألبين سي بربادا تري أرد دولار لكا جرتشت هاي دتشي أورومو شرع جرسيان. غافانا دامن خينيا بوتامي جونا فلمو ترتني بغي جانغر تنغا غافانا بلزكنا نومور جي يوسن نفلمو ترتني تخيسه بينا قريب بقى يسي ورم اللي جلت تافيقا ربي سنحا قرقا دبين برادي مني والفاتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت الأديرة قشتي بقنا بغنا دفتن انتي خيسنو invite share قرامي عرى دبين ججب عرى دبين دبين بلزيقنا برنما جايز سيفتي دبين بلزيقنا نما جايز سيفتي أتيك أبساوا سباب كبسويتي مال تاتي أتيك أبساوا أتيو تيسينيا تانكب ساوا غيو سيفينا فامبر شوكات أتيكب ساوا دا أنيكب ساوا دا أتينياتا دا وغينيا تنر راجي غرغلتي لكن سيتا وغي كبسو مونا برباد
Ifee gadeeru an si himeetiin jira bilillee teenya si himeetiin jira waan kana hedduun itti dhiyeenyaan beeka si'el. Ifee gadhu namni dura ajjeesan nama qaallicha faarsu gurbaa ati itti maraatte san maqaa isaa iyyaamani. So akkasii amma gara sagantaan dhufeefittiin deema. irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kabajamtoota fi jaalatamtoota Facebook Sheekh Abbuta bagana gaan dhuftan arra ajanda sadi qabannee dhufnee jechuudha. Sadi qabannee dhufne tokkoffaan dubbii amma waboo keessa haate dubbii jaalmarroo fi jaalsanyii duhaate tana dhiiroo maaltu haasee sigale nuti kagaari keessa beena eenyu dhugaan qabsaa'u jira eenyu piippiin gartee harka piippii keessa jira ani waan hin piippii ta'eef sirrittiin adda beeka uummanni Oromolleen tanani beeka jeetii yaada sanirraayis waan hin dubbadduun qaba gartee itti aansuudhaan dubbii Jaawar Mahammad ayyaana keessa fidee waa darbatee ayyaana isinif balleessisan sanirraayis waan hin dubbadduun qaba itti aansuudhaan waligayin piippii ta'adaamaa turte maaliin jalqabdee maaliin xumuramte hajuuni nutiis walgayii teenya talaafii tana xumurannaa jechuudha. isin maal gootan invite fi share ililli hartanii yaa sheekha keenya wayyoo sheekha keenya jettanii rakkina qabdan qofa sheekhatti himachuu qofa jechuudha. Saniifu amma gara sagantaa xiyyaatiin deema bagana gaan dhuftan isinis wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Laki gogi yaada jijjiiru qabna bar laifi Oromoon tun akka nu hordoftu sa'a feene dhufnee isin cheek godhuu qabna malee sa'uma isin nu eeydan qofa laifi dhufu qabna gartee akka qophooytanii na eeydan cheek isin godhuun qabaa jechuudha. Isin maal gootan invite fi shareidhaan sheekha bira dhaabbattanii sagalee sheekhaa fuutanii addunyaa waliin geessanii jechuudha. irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kanneen salaamtaa tanan jenne akkam jirtan yooyya harka fuudhe na waaqeeffataanis Penteenis ortodoksiinis maaliinis miitirkishoonis miliyoonis hundi keessanuu bagana gaan dhuftan ayyirrichaas warri kabajjan baga geessan warri waa hatuuf qophooytanis baga qophooytan warri zaraftanii huccuu aadaa gurguratanii Oromoo tana attallaluu barbaadanii baga attallaluu qophooytan hundi keessanuu baga Rabbii isin gammachiisee hujii teessaniin isin gaheen isiniin jaa kun Sheekh Abbutaati dursa dubbii wabootiin eegala dubbii waboo amma waboo iddoo deemu jirtu dubbiin jaalmarroo fi jaalsanyii iddoo deemu jirtu tanaanin eegala dursa gaafa ana dabalatee profeesaroota Oromoo doktara Oromoo dabalatee harka dhooyinee wayyoo bilisoomne jennu lakkiin bilisoomne jee kadidee yoo isin bilisoomne ani bilisummaa hin barbaadu jettan mukaa fi dhagaa kanattiin xiyyitii tumee jaldeessaa fi qarqarroo fi maal bilisoomsa jee ka'onnee horate marroo dirribaa ta'uun ni yaadatama jechuudha. Gaafa sanyiin jiraa hinjiru isaatu namni beeku hinjiru jechuudha. Dhugaa laal Oromoo wanni itti khasaarte dhugaa Sheekh Abbutaa dhooysu dhugaa tokko qabu dhooysuudhaani jechuudha. Wanni itti khasaarre haga ammaa tana Oromoo gurra si calaw sigale rakkoo bakka irraa kaaterraa yoo haafne jalaa jalqabnee fiduu baanne ni khasaarra malee hin milkooynu tana qabadhu Sheekh Abbutaa siinje qooda Sheekh Abbutaa qabu khaayifi badii Sheekh Abbutaa qabuus khaayi jechuudha. Hoggis milkaawaan deemtaa jechuudha. Dura marroo eegalleeti shanyittiis dhufnaa jechuudha. Marroon gaafa beekaa fi wallaalaan hayyuu fi gartee
dadhabaan hundinuu biyya galusan hin taane dubbiin jee jechuudha. Nama fageessee waa arku jechuudha. Wisdom jettiin faranjiin yookaan afaan oromootiin gamna jedhaniin. Gamna fageessee yaaduu danda'u jechuudha. afaan arabaatiin alhubbu kulla yawmil hayyu jedhaniin gartee jaalaltisaan dhumanne jechuudha afaan oromooti. Afaan oromoo yoo si jijjiir jaalaltisaan dhumanne jechuudha. Nama fageessee waa arku nama gartee hayyu jechuun ummata jechuun nama gartee dhooqa keessa jiru hayyu jechuun ka tullurra dhaabbatu nama tullurra dhaabbatu jechuudha. Gamaa gamana arkuu danda'u jechuudha. Sun jaalmarroon gaa hin teenye hidhachiise sigale hidhachiise sanyii kanaas leenjisee deemiiti atiis naannoo kee wal amananii walii kakatanii irbuu qabatanii deemiiti atiis gaara nyamarkanaa fi gartee dagam kana keessa lixiiti funyaan finfinnee jalaqiti achi waan dalage an xarafarraa dhiibeetiin atis funyaan na durachi dhiibdee asii dhiibee walii gargaara bakka ati gawyuu dadhabde ani gahee si dhufaatii deem obboleessa kiyya jeeti itti hidhee kilaashii wajji waraana kenneefi eebbisee geggeessee jechi marro erga eebbisee geggeesse booda erga dhufee shawaa tana seene booda gurbaan ni rafeemu waboon finfinnee jala jira. Annumaatu funyaan finfinnee dadhabeetiin bakka amma hudduu finfinnee jijjiiraa jeen hudduu finfinnee jala jira marree finfinnee jala qiyaamaan sanyiin maal godhu jira jenneetuma eeguu turree jechuudha. Marroon waadaa gale san hundaa'u kaan kaabatti kaan kibbatti sigale kaan boorana keessatti facaaseeti ifii dhiibu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf lixarraa dhiibaniiti. Bakka shanyii irra fujirutti wabootti fidan dhugaa tanamaa wal dhoysin dhugaa gaafa walii galchinee gartee fuula duratti tarkaanfanne jennee eegachi dhiibi gaara kana eega dhiibi mee marroon naqamtee seenee jira dambidolloo seenee jira magaalota gurguddaa lixinni qabu kan miilli marroo waraanni marroo keessan ajjatiin hin jiru jechuudha. Mee magaalota gurguddaa shawaa keessa jiru kan shanyiin keessa ajjate naalakka kan shanyiin keessa ajjate beekigaa akkuma duraan dubbanne irbuu walii seenanii jaala dhugaa waliin ja'anii singanuu nan ganin ja'anii wallee hunda waliin wallisanii waliin qalatanii waliin nyaatanii waliin diichisanii waraana kenneefi leenjisee hidhachiisee marroon kun geggeessee jechuu amanee. Jaala jechuun beek obboleeyyan garaa tokko bahe caalaa waliif qaaliidha beeku waliif qaaliidha jechuudha. Jaala jechuun safaataan seen ani du'ee ati haa jiraattu jechuudha jaala jechuun sigale gandi kiyya kana haa ta'u maarreen kiyya kana haa ta'u ozoon hin taane jaalli gandummaan keessa dhuftu sun jaalaa miti sigale sun jaalan jaam wanni gandummaa si keessa ati irbuu dheengadda seente gantee gandummaan si keessa dhufnaan jaalan jaamtu jechuudha. Jaalli sun ganeeti gartee finfinnuma jala ciisee harrisu seenee jechuudha birdilibsii uffate. What's going on? Awwaasanyii maal? Dawwala gurbaan marruun asaa. Nuti as geenye maarree geenye ati maal eegu jirta? Ati eessa jirta? Ati maal godhu jirta? Girgiriin eegaltee jechuudha. Girgiriin eegaltee jechuudha. So gaa dubbiin jajjabaa beekadhu yaa obboleessa kiyya laal dubbiin maallaqaatuun jabduudha beek laal opiidiyoon amma kam nama gooti maallaqa doolaara gartee feeka kana fuutee mana guuteetu mulaa irraa bantee kunkeeti siin jette namni albaatuma fi qabuu hin danda'u jechuudha. Aljasadu kulla yoomil xubbi jaasii galee kulla yoomil cishiishee yaa arabni sii galee wanni ati garaa qabdu hundinuu si keessaa kutti jechuudha sii galee. Jazanni kee wal gadhiisee sigale jazanni kee wal gadhiiseeti wanni hundi si keessaa kutti jechuudha. Mana maallaqaa kana gaafa bananiitti adeeroo maal namuma jiraa dhaabbatu kanaa hollata jechuudha akka waan tiriinni qabee sigale feeka kana guuteetuma sigale dooniyaa saatan qaallichi dakatana kaayateen garsiisaa jeen sanyii garsiisanii namichi eessaa gaasii galee
ganaa dubbiin asitti wal caccabsite dubbiin isaanii jajjabaa jechuun amma namoonni gariin arkan marroo qeequ mee marroon animma dhaaba kanallee miti dhugaan siima sigale an dhaaba kanallee miti an dhaaba tokkollee qabumma an dhugaa ummata oromoo qofaan dubbadda bakka feete paartii oromoo tafeetirra dhugaa oromoo qofaan dubbadda ani jaal marroos jaal sanyiis naaf obboleeyyani naaf tokko sigale garuu dhugaa marroon qabu sindooyisu badii sanyiin qabu sindooyisu jechu mee amma lafa khaayiga naafiyati sammuu ummataatiin jarri kunnuuf lolu jira beek oromo jennaan naafi sirraa tokko beek sigale wanni caccabsi muka caccabsee oromoon biroo ta dhuftun jirtu beek naafi sirraa tokko oromo gaafa jaar nuuf lolu jiran mee eenyuutu lixarraa kaasee dhiibee qabsoo hanga jiddu galaafiti hay inni finfinnee laalee arkutan hanganatti ichi deemu daddabe sigale hanganatti ichi deemu daddabe so sanifu hay nama finfinnee jalata nama adaamaa jalata nama amboo jalata hay ምንድነው አንተ ምን አይነት ነገር ነው ሰው hay sleep ሪሪብኒ ከናገ እይሰጅራ ያዴሮ ላለ ሲገራሚ hay malta nutifan bakka ga jarri garte uji addaqoddati hay diro oggi innichi olo qajeele walla garra tumurani caasaan hundi diigame ol qajeeleeti gaafa biipi turresanka he anfar rafeetin ganama subila faaxeetin facebook khiya kana banu sodade google gaafad ya google abiyini jiraayda way sanyiin finfinne seene insene lakina ga qaba google alhamdulillah ribatin diibaachu akkuma khiyatte daan riba jireedinis so sanifu laala deero dhugaanni haddoyti badii guddoo qabda jechu badii guddoo qabda tan agartee akka ummata oromootiin sirra murteessee jechuudha dhugaa walitti himuun gaarii imala karaa finfinnee jaanii namni wallaggaa tanaa dhumee caasaa diigee caasaa bilziqinnaa diigee wallagga keessaa zeero deebisee ture beek namichi zeero deebisee ture ati shawaa keessaa maal goote wanni goote gaangistarri jaaramee ummata saamu ummata butu ummat mee shawaa keessamu dhugaa dubbachuudhaaf shawaa keessamu butinsi wallagga keessatti irra baay'ata booranatti irra baay'ata gujii keessatti irra baay'ata arsii keessatti irra baay'ata harargee keessatti irra baay'ata hay yoo warra biirooti wajji wal qabaatti dhugaa dubbachuudhaaf gartee butinsi wanta keessatti irra baay'ata jechuudha sigale shawaa keessatti irra baay'ata nama ukkaamsuun duura wanta godhuun sigale farshoo nama duubaa dhuguun sigale shawaa keessatti irra baay'ata jechuudha waay kun maaliif ta'a hay kun maaliif ta'a kana si gaafanna jedhanii oggii jarrisi dawwalin dubbattu quufte bakka ministeeronni keessan kunii fi hundinuu siif dawwalan adeero awwaan takkaan jala mureesii him wallahi siifi marrooni yoo wal gantani khasartan malee waa takka intaatan qabsoon oromoo ittuma fufti jaarrabbaa gadarraa leencoo lotaa fuudhe ittuma fufti galaasaa jilboo dhufee jarri kun hundi jaarraanni kute leencoon kute galaasaa jilboo kute qabsoon oromoo deemuma jirti jechuudha qabsoon oromoo deemuma jirti jechuudha daawit ibsaa dhufee mana galchanii hidhan qabsoon oromoo deemuma jirti jechuudha marroonis dhufu kutu qabsoon oromootu numa deemti dhugaan sii hima numa deemti qabsoo oromoo namni gartee if duubaan deebisa way oromoon qalbii cabsa jee khaniyati tokkolleen ifiif qalbii caba malee tana du'aa'iidhaan gadhaamne la hararga gaafa gadhaamne san yakun jenne arbuunatti gooneeti gadhaamne adeero dhiiga oromoo tana guutuudhaan gadhaabamti wanni waan balleessuu danda'u addunyaan tunniin balleessite yoo lafa haate waan abaa'u balleessuu dandeessu miti so abbuma abaa'uun balleesse jubbata dhaamsa tokkoon marroo fi sanyiifis qabaa jechuudha oromoofis nin qabaa jechuudha dursa oromoofiin oromoon sanyii fi marroo wajji hojjetee si fayyada joollee tee qabiiti walitti deebisi an dhugumaan si hima
qabiitii dafii walitti araarsi. Eenyuutu haqa qaba haqa gartee gattaa'aati dubbadda. Eenyu wallaggarraa dhiibee waraana fidee jiddu galatti caasaa bilziqinnaa hunda diigaa dhufee hanga Finfinneetti hanga inni achi rafutti dhufe. Kanamaa waldoo isina dhugaa namichi qabuus kun qabuus murtee isaa fi jechuudha. Waan takkan sodaatina. Sigale. Yoo badii qabaate saba kanaaf jee namni aangoo gadhiisu qaba jechuudha. Saba kanaa jee namni aangoo gadhiisu qaba jechuudha. Saniifuu sanyii fi marroo wal ta'een nu fayyada. Oromollee fayyada. Ifiifillee fayyadama malee isaanii kara ba'e faayidaa takka hin qabu. Isaan keessaa sanyiinis yoo bilziqinnattiin galaan yaa qabaate. Jaal gullichi dheengee haa gorsa sii ta'u. Bilziqinnaan gartee carara iskiriina TV irra jirti malee lafa hin jirtu. Suufa uffattee hoggii isiin gartee bookkiftu tana dhugaan see. Cuftisii galgala kaambii waraanaa bulti. Sodaa wabootiif, sodaa teessaniif. Cuftisii. Faarsee bularraa eegale hanga gartee hooggana faarfamatti kaambii waraanaa bulanii jechuudha. Waraanni itti marseeti hanga inni rafu hoogganaan rafu jira. Karra inni garaa dibbee kana ol garagalchee kaambii dhaqee manatti hirriibni nuun qabu jechuudha. Kanattiin harka if kenna yoo jette saba dhabda, kaayyoo dhabda, seenallee dhabda. An dhugumaan sii. Seenaan ammaa saabaawwan nama balleessite hanga qabritti illee si jalaa naftu an dhugaan sii. Even naakirii munkirillee maaliif abaawwan sitti aarteeyanii si gaafachuun oolan na fakkaatti. Dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi an siifiin saniifuu gartee isin hundinuu ilmaan obboleeyyaniiti. Yoo wal gantan kasnuma khasaartan. Sigale. Amma waa takka dhaabachi baqayfattee marroon ala waa takka godhuu hin dandeessu. Sigale. Jaarraa abbaa gadaatis akkanuma dhaabachi baqayfatteeti jarrilaa shira kana. Ana I don't know shiraatuchi ijaarame moo mana shiraa keessaa giraajeeshin godhamoo waan hin beeku laal waa xaxuudhaan number 1 jarri ati wal qabdeen kun yaa sanyii nama jaalatu nama adam laal nuti gubannee garre. Jaarraa abbaa gadaa biyya inni itti dhalate keessatti ilma adeera isaa qawweetti dhoosisa. Dambidoolurraa kaanii dhufani. Naqamtirraa kaanii dhufani. Ansiifiin waa takka wanni ati fiduu dandeessu hin jirtu. Adabattee duraanuu isaa sileenjiseemi. Aboo ati abbaa xiyyaadhaa si balleessee naatu xiqqoo jaalsanyi jee waraanni ol lafuufuunaan si galee maaliif gowwaan udaan garaa ulfaatu humna see haajaan. Udaan garaana ulfaatuun humna see feetuna jees feetuna dhiis jettee harkatti kennuudha. Guyyaa inni qora siyaamu san gaafa inni qora sabaa hoottu marroon siinjuusan maaliif hafta? Hai. Madoon eegu jira, maarreen eegu jira. Ati fiifuu hoogganaadha namaas eegu jira madoo maal eedame mee gowwaa barbaaddateero. Afaan Oromoo akkana jedhamu jira mee naayim. Ati fiifuu kamadu mooraas ijaaranii hoogganaa waan taateef namni tartiibaan ichi eegu jiraati. Madoo maal eed? Madoo maaltu wal geerraa si hambisa? Amma VP'n kora qabnaa hoottaa yoo jette eenyuuf? Naannoo nageenyi keessan jirre hunda kun xayyaaraan kun miilaan caccabsee kun harreedhaan geejjibsiifamaa adaamaa takkaa Finfinnee bakkatti yaamame san hin dhufu. Sigale? Hora jaalmarroon koottuu jenna. Waan balleessite beeyta qunxuuttaanis akka jirtu waan beeytuufi sigale? Diddee haftee jechuudha. Tun fudhatama qabdi hin qabdu. Tun fudhatama qabdi hin qabdu jechuudha. So hora madoodhaan na bira jira maarreen na bira jira tanaafiin gartee sigale horarraa hafee. Ati fiifuu kamadotti hoogganaa bara akka madotti mooraa kophaatti ijaaraniiti akka madoo kophaa eeganii bari fiifuu. Ati fiifuu namaas eegu jira. Madoo maal eegu jirta bakka madoon jirtu sanuu yoo information qabaatte malee qubaa hin qabdu. Sigale? Qubaa hin qabdu.
So dhaabbata jira. Sorry. So sanifu abaa'oon ammas gandummaan qabdu jechu. Abaa'oon gandummaan qabdu. Abaa'oon bahara gama jiraattus abaa'oon. Wanni kun akkatti ijaaramte isiniifun gallisi gal. Qabrii keessa jiraattus abaa'oon. Oromoo falamti jechu. So abaa'oodhaan maqaa balleessaa. Abaa'oodhaan gartee akkana godhee maqaa balleessee nama jibbisiisaa maqaa abaa'ootiin mana barnootaa gubee maqaa abaa'ootiin kana godhee abaa'oon osoo ibiddasi Oromoo qabde ibidda keessa dhaabbatanii abaa'oo jaalatanii jechuudha. Uummanni Oromoo abaa'oo hin jibbu jechuudha. Abaa'oo hin jibbu abbuma abaa'oon jibbisiisa juutu mataa ifiitii jibbamaa jechuudha. Obboleessa. Saniifuu sanyii gartee dubbii gartee dubbii leddummeessiniiti. Wanni siinjuu obboleessa keetii wajjin walitti deebi. Isinii lamaan wal qabateetu Oromollee ifillee fayyadaa jechuudha. Jalmarrootti hin deebi. Jalmarroonis mufattootaatu gartee sidii gujjira. Mufattoota warroota qabsoota narra lafee haala jiru manguddoo tanaas firra araarsi. Laal namni yoo hojjechuu dadhabe yoo ifii hojjechuu dadhabe ka hojjetu hojii dhorkaa jechuudha. Hojiin dalagaan Oromoo irra guddoon isii tan. Anamma biyya alaa tanaanumaan arga. Manguddoon sitti aartee jirti jechuudha. Manguddoon dhaaba kana fiddee siin geessi hundi sitti aartee jirti firraa araarsi. Wanti si abaarti yoo illee si godhuu dadhabde si abaarti si abaarti waan ta'eef firraa araarsi nama hundaa'u araarsi namni sitti aaree jira araarsi. Sanyiin abaa'oo birootiin dhaaba jettee abaa'oon addunyaan beektee dheengadda Tanzaaniyaa teessee wajjin mari'atte hoogganaan isii marroo dirribaa jedhanii murteessanii jiran jechuudha. Ati imma haareetti anis abaa'oodha jettee yoo dhayite si beekuufu addunyaa tamtu si beeku. Waan waliin gootanii marrollee beeksiftan san if jalaan balleessin kaadeeru. If jalaan balleessini laal suutumatti akkuma hariifatti shuu jiituma garagaliin siin jedha. Garagaliin araara buusa. Araaraatu wayyaa jechuudha. Tanaasumatti hin dhaaba yoo itti fufte anis gaalaa ifiiti jettumaan fufa yaada kennachuu nuti yaaduma kennannaa dhaabni keessan istiraateejii mataasaa qaba. Abaa'oo jechuun akka kitaaba quraanaati. Ifin nama fincaanuufillee waraana keessaa yoo ichi deemte hayyama ala fincaante seerattiin si adabanii jira jechuudha. Abaa'oon seera mataasaa guuttatee qaba jechuudha. Yoo hayyama hoogganaati ala bishaan dhuydellee bishaan kana hayyama hoogganaati ala yoo dhuyde seeratti adabamtu abaa'oon katabatee qaba jechuudha. Hoogganoota wallolaniis seeratti adabatu katabatee qabaa jechuudha. So seera keessan sanitti deebi'a amma seera keessan sanitti deebi'a. Yoo waliigaltan Oromollee fayyadda. Adeero Oromummaa baduu kaati. Oromummaa dhabamuu kaati. Oromummaa ana dabalatee hayyoonni piroofeesaroonni doktoroonni geessinee bilziqinna kennine bara isinii rabbi baraaree bara. Osoo namni kana isin abdatu ni maraattanii. Hay kamitti kana taata? Mina hin abbazaan waan deebanna. Hay nun aarsinaa gaa rabbi sodaadhaati. Oromummaa bar bakka bilisoomne seenee addunyaan guutuun fuutee anarraa eegalii doktoroota xiinxala maarremii tirkishoo ichi timtim xibaaraa ture. Itti laffaatanii ciniintanii bar Oromummaa isinii hambisee bar. Akka feete bilziqinnaan Oromiyaa keessa guluftee Oromorra waan feete kan murteessinii taakkoo bilziqinnaa isiniitu makiinaa taakkoo jala kaa'ee bar. Isinii taakkoo jala kaa'ee bar dhugaan isinii.
Kireedita isin qabdan bar namni isinitti himutti hin jiru bar beekaa isin dho'isu jira sigale. Yoo kana hunda isinitti himne boona fiddan jenneeti isin dho'isu jira malee hay orummaa baduu haati deebiftanii bar. Akka nabinu ummata aadamirraa rabbiin uume kabade nabinuuhir booda rabbii deebisetti sigale. Oromummaa gartee lafaaneetti as finne san sigale. Isinii baraaree bar dhugaan isinima. Dhugaan isinima. Sabboonummaa arra gartee bilziqinnaan irricha jettee gartee khaadiree walii qabdee huccoo aadaatti nayitee warra gartee aanarraa fi gandarraa guurte kana sigale. Maarree shinooyyee maarree miitirkishoo jettee walii shookkifachiiftu tana akka bilziqinnaan kana gootu bar Oromoo fakkaachuuf rakkachuu jirti. An Oromoo na laalaa wayan Oromoo na laalaa jettee rakkachuu jirti bar bilziqinnaan akka kan rakkattu bar kagoosise isinii bar qabsootee isinii bar haareetti meef duuba gaddeebitanii minaayinan nagarnuu nanaarsinaamu soo saniifu isi yoochi jabaattan bilziqinnalleen kabajaa qabdi nama biratti dhugaan isii laafa haati fiituun kabaju haati fiituun kabaju saniifu amma dubbii tana dafaa hatattamaan fixaa walit deebi'aa araara keessan feena araara rabbi haa buusu nagaya rabbi haa buusu osoon bilziqinnaa wajjiin nagaya rabbi haa buusu jedhuuti mooraa qabsoo Oromoo keessaa wanni kanaa ka'uun kuni salphina xiqqeenya qaaniidha Oromoodha nama gurguddaa akka sheekkaa butaa anabaaf qaaniidha sigale so saniifu wanni isiniin jiru sheekka abbutaa isinii dhaammatee jira nan aarsina yoo ni aaree ta'an isinumaa jiru kana hundaan du'e isiniin jaa so saniifu kas goonee kana araaraan oduu gammachiisaa jennee laayifiitti aantutti ka walit deebinu abdii godhachaa dubbii ajandaa kiyya kalammafattiin dabraa dubbii Jaawar Mahammad dubbiin Jaawar Mahammad laal wanni saba kana jira dhumaatiin saba kana wahuma ayyaana dhiisi huccuu kaayyattu tanaawuzi irraanfachiisu jechuudha. Xiqquma dogoggoreeti ayyaana sooma hiikkaatiin baga rabbii isin gahee jira. Hagam takka akka dogoggora isaa eeggatan asirraa barachuu qabaa jechuudha. Wanni kun barumsa guddaa isaa ta'uu qabdi. Wanni sun barumsa guddaa isaa xiqquma ayyaana sooma hiikkaatiin baga rabbii isin gahee jira. Ichumarraa screenshot godhen jettu boo faarsee bulaan irra guddaa beeki girrisuma isaatu maqaa jijjiirratee irra duuluu ture maaliif aararraa qabanii jechuudha akka nuti hoggantoota bilziqinnarraa nuti immoo aara baay'ee qabnaa sigale girri isaanis yoo aararraa qabaate dhugaadha kaayyoon isaanii bakka hin geenye bilziqinnaan amma girri isaa kana ol na itti si fakkaate ati hulaa duratti xiqqoo nyaatanii waa gad darbaniif akka sareetti irra wal fixanii jechuudha warri immoo biyya gale kun akka keessa jiran sigale bineensi Oromiyaa akkas keessa hin jiru akka warri immoo biyya gale kun hattuu lammurraa eegale hundi isaanii waan isaan keessa jiran an takka takkattiin beeku paartiitii waan ta'eef wanni kun takka takkattiin informeeshina qabu waan irraa nyaatanii oggii gad darbaniif hulaa tana dura ta'anii akka irra wal fixan siin jedhan sigale so sana keessa sanno girrisaan beek maqaa jijjiirratee Jaawar irra duuluu ture anniin beek maqaa feek akkaawuntii isaanii warraan beekuun qabu warra gartee isarra duuluu ture warra isarra duuluu haara guddaa isarraa qabu jira jechuudha so saniifu inni amma kheyri fudhachuudhaaf Jaawar maal godhuu barbaade masqalaan baga isin ga'uu barbaade innamal a'maalu binniyaati yani niyaa Jaawar laaluu qabnaa jechuudha niyaa Jaawar laaluu qabna gartee wanni isatti aartanii joollee bar booyuuf qophooytee gartee jabbiin xiqquma yookatti irra jechuu dhiise akkana moggaa baate bar mucaa wagaga Jaabar booyuudhaaf qophaa'u jira durumaanuu akkamitti inni kun dogoggora seenaa fi rakkachuu ilma namaa ta'ee kan dogoggorre hin jiru jechuudha sigale amma qubee baga nagayaan dhuftan faajuu barreessuudhaa fi baga nagayaan dhuftan kajuun garre so saniifu qubeen wal jala namaa harkaa buuti sansanumaan fudhadha
inni sangabe kumsa isaa isinii dalage amma jireenya isaa qabateetu taa'u jira ilaal namni si hojjete tokko yoo kabajaa gooteef yoo kabajaa kenniteef hatti aanutu saba kana nama kabaju saba kanatti biraa kabajaa harkattu saba kana biraa maallaqa harkattu saba kana biraa beekumsa harkattu saba kanaaf hojjedhee anis akka abaluu ta'uun qabajee kabirootu siyaas dhufaa jechuudha yoo ka duraa kana jaanjiisitee maraachite akkam magartee piipiin taayyee hedduudhaan ni khasaarte nama taayyee akka gabratti isaanii dalaguu ture san nama taayyee akka wanni itti isaanii dalaguu ture san wanta godhuu ture hidhuu ture akkamitti nuti gartee isaanii qabsooyna isaanii wajjin qabsooyne jeeti namni eega taayyee ni dhabe booda namichamma biyyaan bulchajee ijaba baasu kana namni hundinuu irraa qorrifatee jechuudha akkasitti gartee hayyoonni isin irraa qorrifata yoo amma nama isiniif qabsaa'e kanarratti duudultanii baduma inni qabuun dachi barka duraan dachi fudhadhe kondominiyeemii jaawariin naa kenna jeella gaafa jaawar qabsoorra jiru san akkana qoma dhiibeeti nuti gaafasis jaawari yaa jaawar keenya khasaarat deemu jirta hin dandayamtu akkuma amma abiyyiin jiru jirru kan yaa namicha nallayya deemu jirta hayyuu if biraa yaaftee beera gurguddaa garaa dibbee kana gartee ifiin tarriftee kun harka sii rukutee si galee kun nyaata garaatiif yooma biyya sanarra girgiriin geesse ceeheetu lubbuu isaatu baafachuu hin danda'u kun si galee khane bira tarriftee hayyuun de bira yaaftee biyya laakin oromullee laakin jennee akkuma amma isa waywaachuu jirru kana jaawarittis waywaachuu turre jechuudha si galee واتك فايدة تكرر برباني فايدة تك أم دلقا أبي الرئيس وهي فايدة بربادو جرا نجعلا أنا خبارتي تنالف في جعلا جريسا بردين قد بارتي تنرتي لقا ورو تري فايدة برباد واخدا واتو جرا جنان سيقلي وريهني خجلك خلائنا درا هرماتا وهي جرا جنان سيقلي خاقرتي لائنا درا دابتو جرا دينغد دغا دربو تري خنام انا الراس تايتو من هات يفيغد صوبلي وجيس وللول تكري وجيس ولتيمبو تيتي فونجر humna garte manamatti mbuutu nama kaxiya garte waa gorsu jira isa gorsu jiru jira so anarra isinis nuwan gorsa jechu sanifu warroottan garte waa eedani jaawarirra dabdani fake accounting isarro dulu jirtanis akkuma xiya kanatti oggiinni waa balleeyses accountuma isin beenu isa qeeqa nama waa dalaguutu dogoggora namni waa dalagu waa heddu balleeysa namni taa'umaan balleeysu jechu gartee waa dalagu dalageefi dogoggora seene akka isin aarsullee ta'e tuwa waan guddaa miti waa wal arrabsanii beekimmatan wayiddutu tagaraagarummaa uumtuu jira sigal lama jaawar kana lubburraa jaalatu jira beek akkuma ati jaawar lubburraa jibbitu khaisa kana lubburraa jaalatu jira beek akkuma abiyyi kana ati lubburraa jibbitu abiyyi kanaas lubburraa jaalatu jira waa hunda beekila oromoon wanni dogoggorte waan takka eega ati jibbite addunyaa guutuu jibbisitti fakkaati yele akkuma ati khajibbitu jirtu khajaalatu jira khajaalatu khana majala khifaatu khaisa jaalatu jira جالك خنا مدي سرة سيقول آره إساق أبدو غرتي جتة جالك خنا مدي سرة يوني في غرتي أبتني إفلالتن الرنج فنو ديبتني يجو الرنج فنو ديبتني يجو so hangam takka ka dogoggora isarratti eegu jirtan nama qubuma dogoggoreewu hangam takka ka dogoggora isarratti eegu jirtan kun gartee ifa guddaadha jechuudha jaawar jechuun adeero jaawar jechuun oromoo ta'e malee andugaan si'im ani bar dura dhaabbaddeetiin duqee quture saahiba kiyyalleedha waa hedduu wajjin dabarse waan kanan jaamne seenaa bareeddu alhamdulillah takkaatis walintu inni haga amma waluma jaalan gaafa isin isaa jecha na arrabsitanis anis isaan jaaladda inni isanuma jaalata isinin galu siigale atakka isinin galu so sanifu arras burus siigale
ani dhuunfaa kiyyaaf jibbannan nama tokkorraan qabu Abiyyi Irraayis Shimallis Irraayis tun waa takka wanniin an Abiyyi gaafadhee Abiyyi na dhoorkate takka wanniin an Shimallis gaafadhee Shimallis na dhoorkate takka hin jirtu takka ummanni Oromoo kan isin kennine maadhumuma malee waa takka Jaawaris gaafaan gartee dura dhaabbaddu san qabsoon akkasitti ati halkanii guyyaa osoon teessee kompiitarra teessu lafa nabiratti lafa kuftee siidhiini dhaabbate fuunee akkuma si geessinee bilkoossi dhaabne sun maaliif ifarkaa balleessi maaliif qabsoo san gartee ifarkaa laayita jechuu fi gartee irra duuluu turre malee nati Jaawar jechuun gartee nama waan hin jirre argamsiise Itoophiyaa keessatti hiriyaan qabu amma Abiyyi fi Jaawar fa'aa waliin madaalchisina dhugaan siiman Abiyyi bar Allaatu nasiibiin aangoo harkatee barate Abiyyi caalaa bar namni Oromoo gaqqabe dhugaa dubbachuudhaaf Lammaa Magarsaati beekta siyaasaadhaan waan Jaawar qilleensarraa fide san fidee khalafa buusee Lammaan waan lafa bu'ee taawaa afaan kaayyatee nasiiba hini naafin ammaas Abiyyiitu waan nuti dalayne afaan kaayyate jetteeti isin naafin dhiisi hangara birra jiraadhu sheenaarra jiraata soo saniifu ati maal goote if ijaare nama waasii dalage irratti duuluu caalaa waan inni dalage tana waan inni dhiibee asin ga'e tana asii fuudhee isaan ga'uun qabajii sigale if ijaare so hijaaka walii seentan tana dhiisa Oromoon hijaaka walii qabatan tana dhiisa bismillah khayr wa khayrat maalibo akkana wal jibbuun maali siyaasaa Jaawar mana keessan gala dhiisaa firraa maal taatan yoo xiqquma inni bakka akkana ta'e yoo inni ka'ee suuraa hajjii poosti godhe qiyaamatta yoo inni ka'ee suuraa jaartii isaa poosti godhe qiyaamatta adeero Oromoo qabsaa'uu wanjala namichi qabsaa'ee hanga dandeettii isaa deeme hanga naachi deemuu hin danda'u jee dhaabbate siyaasaan amma nama waa beekutti usanii ilaalanii jechuudha biyya maraataa harka buute maraataa ibidda harkaa qabu yaa'oo mana citaa ajjiraa bar jettee gaafa siyaasaadhaan qubatti laatte dhaqee ibiddatti suuqaami mana sanii ummata mana san keessa jiru sigale waliin dimtaa jechuudha maraataa ibidda harkaa qabu maaltu furmaata usuu yaadachiiftu sigale ibidda inni harkaa qabu sitti nimtu mana citaa kachi ijaaramee jiru sitti nimtu tanaaf namni hayyoonni usee tattaa jechuudha so saniifu waan namni usee tattaa'uufis beekaati hedduu hinaarinaa jechuudha hedduu gurbatti aartanii gurba akka dhabamsiisuudhaaf wal dhabamsiisuudhaaf tattaafannu kana hanga wal xiqqeessu tattaafannu kana silaa wal qabannee diina keenya xiqqeessuuf diina keenya dhabamsiisuuf tattaafannee eessa geenye asirra dhaabbattanii iflaaluun dirqamaan isinin jaa nama qabsaa'e Jaawar jechuun nama haqa qabu ani nama gartee laayifii isa beeku ha isaaf ragaa ba'u habaraatullee taatu itti haqadhaa yoo jedhan itti haqatuu danda'u anaa jechuudha qabsoo arrakkatti gartee wanti tun ittiin albaatu tana namni kun waan hin dhuftu Ameerikaan guddoon tun jette wayyaanee addunyaan tun hin cabtu Obaamaan bar kakateeti wallaa hin cabtu jee dhaqee bar hanga waggaa 100 biyya bulchaa jee farramee fi deebiin san cabseeti kompiitaraan agarsiisee jechuudha soo san akkami cabsitee faajanii namni gartee irraa barachuu takka muuziyeemii faajaaranii fi isa kabajuun gootakka isaa kana meeqa oomishuudha sigale soo saniifu walirra bobboon bu'aan qabu amma Abiyyiinu maal jechaa jira sirraawe araarame sigale aangoon tee si qofaa miti ka qabsaa'e akkuma kophaan qabsaa'initti kophaa nyaachuun hin danda'amu jechaanii jirra malee dhabami badi namni jechaanii jiru jechuudha tammoo araarami nama ni dhin nama sirra jabaa hunda dhabamsiisin kaan hin ajjeesin wallaalaa qofa walii qabattee biiroo guuttattee nama si wajji lafa'ee biyyarraan baasin jechuu tana tungartee isa qaceelchuudha qeeqa sirreeti itti fufaa miti itti fufaa jechuudha
fuulduraafis kana qeeqa ittuma fufnaa jechuudha. Itti aansuudhaan walgahii PP Faaruu Abiyyiitiin jalqabdeeti arraba Shimallisiin xumuramte jechuudha. Hangasu. Bu'aan isiin buufte hin jirtu jechuudha. Bu'aan isiin buufte takka illee hin jirtu jechuudha. Silaa namni hoggii walgahii guddoo kanaa godhatu maal godhu qaba? Aboo bara dheengaddaatiis nageenyuma dubbanna. Bara dheengaddaa duraas nageenyuma dubbanna. Nageenya kana akkami fiduu dadhabne? Osoon saba guddaa kanarraa dhufnee jirru, osoon addunyaan guutuun tun nurra duulaa jirtu, as rabbiin nuun gahe kanaa ol deemuudhaaf maaltu nu barbaachisaa jeeftiin xalaa. Kufaatii biyyattiin keessi jirtu ta dippiloomaasii, ta qaala'insa jireenyaa, ta gartee hariiroo ollaa wajji qabdu kun hundi biyya dheengadda noobeelii nu badhaafte. Ollaa dheengadda gartee kun namichi Ruwaandaa bar Paul Kagame pirezidaantiin Ruwaandaa raadachii qabee fidee fi bar hiika qabdii barraatti. Xayyaara horsiisee raada fidee fi bara biyyeef. Pirezidaantii Yugaandaa huccuu aadaa Oromootii fi waan Oromoon qabdu taquushtan hunda fidee kenneefi. Dhageettiin hoogganaan keenya akka qabu. Dhageettiin gartee bilziqinnaan gartee gaafa Afrikaa irratti, Awurooppaa irratti, Ameerikaa irratti qabaachaa turte tun maaliif akkana gabbuutee shariini keenya Somaaliyaalaandii qofa. Somaaliyaalaandii beekamtii addunyaa biraan qaba. Maaliifi carraan keenya booddee teenya maaliif kana taati? Heejees silaa namni wal mari'ataa jechuudha. Paartiin nagaa qabdu, paartiin gartee nama nagaatiin hoogganamtu, paartiin nama fayyaa qabuun hoogganamtu sila arra eessarraa kaanee eessa geenyee hoogganamaa jechuudha. Namoonni gariin harka qala. Way Shimallis likkiitti Shimallisii hattuu jaare Shimallis waan ajajame godhaa jira. Shimallis jechuun ergamtuu waan gubbaa itti himi je'een godhaa jira. Nama Oromiyaa keessa rashanan, nama Oromiyaa keessa buqqe, nama Oromiyaa keessa jireenyitti qaale, nama Oromiyaa keessa gidirfame ajajachii ol kenname Shimallis hojii jijjiiraa jira. Shimallis jechuun miskiina dhiisaa. An dubbii dhaqeetiin hiddasii arge Shimallis namni narra qeeqan jiru eegasii astoofrullaa ilaziimiin jee gartee qaallichi hoggii walgahii irratti as bahe harka kana qofa kaa'e akka sharmuuta maallaqa heddummeessiteefitti si gale. Ka gartee afaan dhooyfatee halkan ajaja kennee guyyaa dhufee si wajji boo an dhugaan si'im kana hunda gaafa Baalee Maddawalaa buufuudhanii Boorana Bahaa Gujii fuudhanii maarree jedhanii tokkummaa Oromoo akkataatti caccabtu si propozaala namni qopheessee Shimallis kenne namicha ati gartee abbaa nagaa jettuun kana jechuudha. Maaliif akka waan kana godhu? Maaliif akka diigumsa kana godhu? Maaliif akka Oromiyaa qofa irratti humna laallattu? Annaaf gaafiidha jechuudha. Wanni inni dalagu jiru hundi wohuma haada lubbutti isa surriftu malee, wohuma diina isa baay'iftu malee si gale. Takka tan inni gartee diina firraa laaffisu godhu jiru. Amma diyaaspooraa wanni yaamaniif calaqqee tan agarsiisuudha. Way magaalaa Finfinnee ta duru gartee akkatti ajooyitu si gale kunoo urgeessee way akkana godhe adeero hojii muummicha ministeeraa magaalaa qulqulleessuu. Magaalaa qulqulleessuun bar hojii mazagaajaati. Yamazagaajaa siraan waante. Isa Finfinnee qulqulleessi jechuun hojii muummicha ministeeraa bahara kana faafidu. Waan sirriitti maqu. Yoo itti milkaa'uun sun gaafiif dandeesse. Yoo itti milkaa'e waan akkanaa kana faa'a. Wanni hojii muummichi ministeeraa madaalamu daangaa biyyattii faa'isu. Dippiloomaasii biyyattii. Ekonomiin biyyattii amma Obama wanni itti faarfamu maali? Ekonomii George W. Bush caccabse. Profeesarri dalagaa dhabee dachii haxaa'u eegale. Bush caccabse ekonomii san zeero irraa kaasee
hujiitti godhe jechuun faarfamaa. Eega Obaamaan dhufe mazagaajaan takkaasitiin Minneapolis kanatti paarkii meeqa jaarti? Takka Obaamaa paarkii jaare jee nama isa faarsu. Takka kantiibaa wajji dhaabbatee karaa maayila tokko hungeenya miilaayyoo irratti deemte iddoo tana korota naqanii ichi asfaaltii godhanii iddoo tana korota naqanii kaameraan fakkeessuun dirooyiniin gubbarraa kaasan muummicha ministeeraa tana dhaabbatee kantiibaa wajji eebisu takka rabbiin hin garsiifne. Uummanni Oromootis I don't know magaalaa akkatti hoggee ati mee maal dalagee hoggee ati jette magaalaa akkatti tolchin garreessiin jaa. Magaalaa tolchuun bar hojii mazagaajaati bar. Hujii kantiibaati bar. Hujii bulchoota magaalaati. Hujii muummicha ministeeraa magaalaa ta'uudha. Meenaayee. Amma Haile Sillaaseen maaliin yaadata? Biyyattii paarlamaa godhuudhaani. Heera biyyattii baasuudhaani. Heera biyyattii hoggee Haile Sillaasee kaasan bar heera biyyattii tana akka biyyatti heera qabaachuu qabna jee namni paarlamaa uume Haile Sillaasee tanaa yaadata baay'ee. Mangistuu Hayilamaariyaam maaliin yaadata? Mareet laaraash dachiin ta'abbaa qototuu qotee bulaati tanaa yaadata takkitti tanaa yaadata maabar. Waan si furmaata siyaasaa kennee jechuudha. Yaadik maaliin yaadata? Mirga sabaa sablammii afaan keetiin baradhu, afaan keetiin dhiichisi, afaan keetiin dhukkee walirraa kaasi kanaa yaadatamaa jechuudha. Mirga sabaa sablammii kennu. Mee furmaanni siyaasaa kan Abiyyi yaadatamuun tokko naayimu. Kan inni lafa kaa'e as naayimu. Magaalaa taa'e kun furmaata siyaasaati. Kun hojii mazagaajaati jechuudha. Nothing. Madammar jee fide. Madammar sun maalitti hiikame yoo jette hiikaan isaan jiru jechuudha. Nu hundinuu ida'amu walitti ida'amu qabna jennee Amaara Oromoo jennee lafa dhiinne wahumatti ida'amanuu dhabnee jechuudha. Sigale saniifuu muummichi ministeeraa magaalaa Haxaawu calaqqee tana gartee ifaa doolaara 2 bitee ganama subii kararra dadhaabee ichi Adaanechi dawwalee ifaa amma qabsiisi dachiin golgolooyte ni mul'atamme qabsiisi yaan qabsiifti. Amma billich irra kaa'e rimootaan irra keessa ba dirgim billich akka jiru rimootaan jijjiiruu dandeessa. Ariisisuu dandeessa. Suuta akka inni akka inni kalara adda addaa fidu godhuu dandeessa. So kana gartee hojii muummichi ministeeraa kanaa miti jechuudha. Kana fa'aa haasawanii jechuudha walgahii isaanii. Kana fa'aa ta'anii paarkii hangana jaarree maarree hangana jaarree haya paarkii jaarte san galiin isii hangam takka gabbu'e. Nageenyi yoo hin jirre namni dhaqee paarkii daawwata. Paarkii amma doolaaraan seenan. Uummanni Itoophiyaa paarkii seenuu dhiisi mana nyaataatu waan seenuun dhabee mana nyaataa dura daddaabbachaa hin jiru. Buddeena tokkichaa bitachuu dadhabe. Haa paarkiin sun eega ijaaramte kanuma dalaydoonni isaanii ta'anii tiiticha ifirraa ittisutti hin jiru. Kaastamarri hin jiru jechuudha. Yoo gaddeemanii ukkaamsamanii jiru. Tanuma iddutti diyaaspooraan asichi haatan ukkaamsamuudhaafis qophaa'aa gala. Maallaqa gaafa ukkaamsamtan kafaltaniis hiisha kaayyadhaa gala. Namni isin ukkaamsu waboo miti. Daggalaan dhufu bilziqinnuma isin yaamte tana isin ukkaamsa. Gareen takka isin ukkaamsitee gareen takka isin baasuuf telefoona dawwaluu teessi. So saniifuu if eeggannoodha yaa jechuudha. So namni gayyaanonni ukkaamsamana jaa tokko gabbahee paarkii sanuu turistiin tokkochi dhaqutti hin jiru jechuudha. Biitti dheengadda eessa turte eessa jirti. Har'a Soomaaliyaan nu dubbifti. Hassan Sheek kana bar. Hassan Sheek har'a akka dhiirichaan baasee akkatti baroodaa lafarra deemu kana. Bar gaafa wayyaanee san gurra qabanii fidanii abdiillee wajjin. Gurra qabdee wayyaaneen fiddee abdiillee wajji waan barbaadde farramsiisuu turte. Har'a Hassan Sheek si wajji jira. Eeltiraan dheengadda galata eeltiraan nuu taate
ummanni Itoophiyaa firraa kafalee fixuun danda'u jettee akkasitti dhaadatu san beera gurguddaa paarlamaa keessa walii qabatte san if dura nayite akkasin lafa dhiittu san Eertiraan sun irra si wajji jirti Jibuutiin si wajji jirti sigale Keeniyaan si wajji jirti Suudaan si wajji jirti Suudaan bar osoo lola keessa jirtuuti doonii dheengadda dhuftee naannoo Soomalee keessatti wanta buufte san meeshaa lolaa buufte san namni ajjabsiisee sikreetiidhaan Ijiptii wajji toohachaadhaa bar akkachi dhayxu Huutii wajjillee dubbatee namni haala mijjeesse bar Suudaanii sigale South Sudan irra si wajji jirti South Sudan jala guurachuutti hin jira Masrii waraanachi naquutti hin jirtu Eertiraa keessa beezii ijaarrachuutti hin jirtu Jibuutiitti hin jirtu amma namoota gariin harka wanti baharri dhufuuf deema wani maarre baharri dhufuun fedhi baharri kamii dhufuu dandaya baharri dhufuun anaa fi siifillee gammachuudha ummata Itoophiyaafillee misooma kun waan xiqqaa guddaan keenya deeggaruu qabnu jechuu kana nama Itoophiyaatti akkamitti dhufa garuu namichi kanuma manaa mul'ataan harka jeetuma tullub lafaa jee bahara jeetu wali goosuun maaliif barbaachisa bar namni waan takka firraa fixee silaamma osoo hoogganaa tartiiba qabu taate osoo hoogganaa nama mari'atu taate osoo hoogganaa nama dhageeffatu taate zaanzanaan kun nama dhageeffatu malee sigale namni cal je'eetuma Eertiraa wajjis nagaa ta'e kana wajjis nagaa afaaniin dubbachuun baara maaltu si barbaachisa jabuutumaaf gatii kafalaatuma naqatteetuma dura maal goota sigale dura maal goota rakkoo keessoo keetiif furatta nama qallaa tokko an humnaan qabaaniin caccabsa jettee ittichi utaaluudhaaf garaan kee nagaa ta'uu qaba harki kee kan isaan dhooytu nagaa ta'uu qaba miilli kee kan dhaabbatteeni isa qacam gootuun kun nagaa ta'uu qaba qubbeen kee kun hundinuu nagaa ta'uu qabanii jechuu akkana si ajajamanii isa kana akka boskii tahanii dha'uudhaaf sigale ati keessoon tee nagaa qabdi waboon asiin si jira bilziqinnaan asiin si jirti fannoon asiin si jirti shaabiyaan asiin si jirti TPLF asiin si jirti kunommaa ONLFis lafaa haati osoon keessoon tee kana jirtu baharaan fidaa jedhaabbate tanaafi hayyoonni Oromoo maaliif calje maraataa ibidda harkaa qabu mana citaan garsiisanii dhaqeetti haare so tanaafi namni caljee baharaan fide inni jennaan namni dubbanne yaa rabbi haaliqa ibidda harkaa qabu ibidda kana mana kana keessa buufna ummanni kun miliyoona 700 muumeeqa jedhan kun addunyaan huninaafuu cuftini gubataa jee wanni namni cal riphisee waa dhageeffachuu jiru yaa rabbi hamtuun hun dhageessisiin jee waa dhageeffatu sigale tanaa jechuudha zeero saniifuu walgeerra teessee paarkii maal godhe miixirqishoo godhe qaanfadhu goggoge paarkii jechuun waan mazagaajaati magaalaa hangana wanta goma magaalaa haxooyin finfinnee takkitti haxaawu sanaanuu numaan haxaawa osoo maallaqa akka innite wallahi anuu haxaayetiin si garsiisa memma magaalaa takka jaarii baay'ee tanaa baasi wallahi jaareetiin finfinnee caalaa bareechee si garsiisa maallayinummaan jiranna so saniifu tuwwaan ittiin fidhaadduun qabdu amma wanni ati ittiin fidhaaddu silaa bahara kana bahara hirkattaa'een gaafii birootii jechuudha saniifu warri Shimallis Abiyyi arrabse maarreen baradeen gaddaatu Oromiyaa irratti silaa simuu dura Ashaangullitti muunee erginee irra wayyaa jee arrabse jennee asii lafa dhiitu turre walgahii keessatti badadoomaa jeeti uummata guuturratti arrabsaan Shimallis arrabsamuun hojii isaati dalagaa isaa dalagachaa jira firasaa miliyoonarra godhaa jira huyyoo afaan itti banaa wali maalirra khayyate zimbiloon hojaan Shimallisichi jeetti qoflaa warri biyya teenyaa tokko bara uggiyaati humna hin qabne teessee afaan bas siin jaanii natiin jechuudha Shimallis uggii inni citaa'ee ijaba baasu kanama waan hudhanitti simaa goon hudhanitti ijaba baasee Shimallis arrabsu firasaa miliyoonarra godhe ijoollee ganda isaanii taliistiruu xarayduun tokko amma
Dubaayitti hira fataraa fi wanti nyaatti if ijaaree jira. Maal kun asii iyyaa oolee dhiisee isa arrabsee dhiisee maal keessa jira? Mee nama tokko kan inni jimmaa ol fidee aangoo takka bareedduutti kenne daa'imni. Sanuu muummichi ministeeraati ani maaruudha jeefdhaadha siya. Saniifu Shimallis arrabsee dhiisee Shimallis sun simbiloon hojjaan siya. Ta'uu baakki bannaati. Amaluma isaati jaa. Amaluma isaati aanaa arrabsuu dhiisee. Arrabni isaa daqiiqaa takka biramu. Maaliif dalagachaa jira jechuudha. Dalagaa isaa oofachaa jira. Maalli maraataa hojii kirikkirii godha. Akkam jaan numaatu ati bar noobeelii addunyaati jaan. Sila ati jiraachuu baattee nuti ni hin jiraannu jaan. Harka oggichi garagalee gartee jaa arrabatti baasaa jechuudha. Gini gammatee faaruu tana jaalata jaansi. Gammatee. Wanni taayyeetti hidhe maali? Taayyeen faarsuu didee jechuudha. Faarsuu didee jechuudha. Saniifu osoo taayyeen faarse namni ka warqi mana warqii ijaaraa taayyeedha. Digal saniifu walgayiin isaa tamaanaa qabduu miti Shimallis arrabsee jettanii warri gammaddaniis wanni itti gammaddanii jirtu. Shimallis dalagaa isaa dalagachaa jira. Hojii isaa gaggeeffachaa jira. Kaayyoo isaa galmaan gahachaa jira. Digal nama duraan daqa ture hunda samitti ol baafatee caasaa isaa sirriitti ijaarrataa jira jechuudha. Tun arrabsee dhiisee waa takka ifiifuu harka Shimallis jira waa takka fiduu hin danda'u natti. Akkasii kanumaan isiniin juu dhufee nagaan naa jiraadhaa gammachuu waliin nu haa deebisu kanuma sheer walii godha kun sheekkaa butaati waan na hordoftaniif galatooma adawwiin Oromoo haa baddu haa caccabtu Oromoon haa laliftu bilziqinnaan haa iyyitu haambii haa bultu nageenya haa dhabamu maal gootare. Nageenya namni fiduu danda'u jiraare. Nageenya buusa, nagahee buusa jennee daddabne nageenya haa dhabamu malee maal goona. Nagaan naa jiraadha.